Afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin. Gaaliiwwan baay'ee barbaachisoo ta'an afaan Ingiliffaa keessatti yeroo hundaa itti fayyadamtanidha. Hordoftoota Nagaat Tiዩbii yookaan Nagaat Akaadaamii kanan isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Dhugaan isiniin jedhaa gaaliiwwan kana beeknan jechuudha. Gaaliiwwan kana beekuu qofaa miti. Amma fakkeenyaaf maal jechuudha hiikaasaa qofa osoo hin taane kan beekuu qabdan akkaataa itti fayyadaman yeroo itti fayyadamtan irra deddeebitanii fayyadamuusaa barannaan gaaliiwwan kana afaan Ingiliffaa keessan isteeppii tokko ni guddistu jechuudha. Na amanaa. Amma asirratti baay'ee kan isin fayyadanidha. Jechoonni isiniif qabadhee dhufe kunii jechuudha. Jechootas miti gaaliiwwan sirriitti irraa fayyadamaa. 10 common phrases jedha. 10 kana sirriitti hubadhaa, sirriitti fayyadamaa, sirriitti practice yoo gootan irraa fayyadamtu jechuudha. Tokkoon isaanii bifa isinii galuun irratti hin dhiphatinaa bifa isinii galuun bifa fayyadamuu dandeessanii fakkeenya isinii kennaan isin barsiisaa jechuudha. Kanaaf amma tokkoffaarraa kaasnee ilaala amma asirratti liistii isaaniitii asirratti kan jiran jechuudha. All of a sudden, a couple of, as soon as possible, a long time ago, day after day, a lot of, for the first time, a pair of, from now on, so far. Jechuun kuni haaraadhaa isinii. Haaraadhaa hin dhiphatinaa rakkoo qabu. Haaraas ta'an akkasumas ammoo duraan hamma ta'es beektan fakkeenyaan ilaalla waan ta'eef sirriitti ifa isinii godheen isinitti agarsiisaa jechuudha. Tokkoon isaanii. Okay, warroonni haarawaa taatan immoo subscribe gochuu keessan hin irraanfatinaa. Okay, thank you. Galatooma. Tokkoffaan maal jedhaa? All of a sudden jedha. All of a sudden. All of a sudden. Kana maaliif fayyadamtu? Dhageessanii beektanii yeroo garaagaraa. Kana jechuudha. Phrasein kun yookaan gaaliin kun baay'ee isin barbaachisa shi fayyadamaa itti. Yookaan hiikaa isaatillee sirriitti baruu yaada. All of a sudden yoo jenne maal jechuudha? Tasa yookaan osoo ittiin yaadiin jechuudha. Hiikaa isaa jalatti barreessee jira. Kalarii biraatiin afaan Oromootiin isinii barreessee jira. Akka qo'annoodhaafis isiniif mijatu jechuudha. All of a sudden jechuun tasa yookaan osoo itti yaadiin wanti isin mudatu tokko hin jiraa miti. Osuma itti yaadiin fakkeenya yoo ilaallu more ifanuu ta'aa deemaa jechuudha. More ifanuu ta'aa deema. Fakkeenyi maal jetti? I was maal jedhaa? Asitti was lamatu jira. I was walking home and all of a sudden it started to rain. I was walking home and all of a sudden it started to rain. Gara manaa osoo deemaa jiru tasa roobuu jalqabee yookaan tasa roobuu eegalee. Itti yaadeeti amma all of a sudden tasa jechuudha. Bakka maaliin qabatanii isin tasa. All of a sudden I was walking home. Maal jechuudha? I was walking home jechuun gara manaa osoo deemaa jiru jechuudha. I was walking to home jedhu. To hin jedhamu. Asirratti I was walking home jedhama. Amma fakkeenyaaf osoo gara iskuulii maal ta'e to fayyadamuu dandeessa. But here you need to use directly walking achi booda home. I was walking home and all of a sudden tasa maal jalqabe? It started jechuun jalqabuudhaan started to rain jedha. Started to rain. Gara manaa osoo deemaa jiru tasa roobuu eegalee jedha. Qabattan sirriitti qabadhaa. Very good. Lammaffaa yaa ilaallu hordoftoota kiyyaa. Lammaffaan maal jedha? A couple of jedha. A couple of. A couple of kan jedhamu maal isinitti fakkaatame? A couple of kan jennu wanta cimdii ta'e, wanta muraasa yookaan wanta lama yookaan wanta lakkoofsaan muraasa ta'an tokko muraasa jedha. A couple of. A couple of jedhu wanta cimdii osoo hin taane dhiifama wanta muraasa tokko jechuudha. Wanta muraasa. Wanta lama ta'anis ta'uu danda'a. Lakkoofsaan wanta xinnoo ta'an couple of jechuu ni dandeessanii jechuudha. Okay, let's see the example. Example yoo ilaallu more clear ta'a deemaa jechuudha. Maal jedha? I will wait for you for a couple of minutes jedha. I will wait for you for a couple of minutes. Daqiiqaa muraasa sinan eegaa. Daqiiqaa muraasa sinan eegaa jedha. I will wait for you for a couple of minutes. Amma asirratti daqiiqaa baay'ee miti jechuudha. Couple of, just a couple of minutes. Daqiiquma maali? Daqiiquma xinnoo wayii si eegaa akka jechuuti jechuudha asirratti. Daqiiquma xinnoo eegaa jira jechuudha. Okay, inni sadaffaan ammoo as soon as possible. As soon as possible. Amma as soon as possible yoo jedhu maal jechuu isinitti fakkaate? Hamma danda'ametti dafee. Wanta tokko hamma danda'ametti dafee jechuu barbaade as soon as possible. Hamma danda'ametti dafee ariitiidhaan jechuudha. As soon as yeroo fakkeenyaaf as soon as akkuma geesseen hamma dandeesseen naa bilbili. Akkuma geesseen
hamma dandeesseen kana hojjedhu. Hamma dandeesseen dafitoo kana godhi maal jechuu dandeessan as soon as possible jechuu dandeessan jechuudha. Nuti garuu fakkeenya har'a isiniif qabadhee dhufe immoo maal jetti? Please call me as soon as possible jetti. Please call me as soon as possible. Hamma danda'ametti dafii naaf bilbili. Hamma danda'ametti dafii naaf bilbili jetti jechuudha. Hamma danda'ametti dafii naaf bilbili. Naaf bilbili jechuun maal jechuudha? Hordoftoota kee. Call me naaf bilbili. Call me yoo jenne naaf bilbili jechuudha. Call me jennaa jechuudha. Very good. Bareeda. Okay. So amma immoo kan itti aanutti dabarraa. A long time ago. A long time ago. Amma fakkeenyaaf story irratti maal irratti hin dhageenye kanneen a long time ago yoo jettan maal jechuu isinitti fakkaate ilaala. Yeroo dheeraa dura yookaan dur. A long time ago jedheetoo seenaa wayiillee seenessuudhaaf isinii fayyaduu danda'a jechuudha. Wanta tokko wanta yeroo duraanii isin hojjetan fakkeenyaaf yeroo dheeraa dura akkanan ture yeroo dheeraa a long time ago jettaniitoo yeroo dheeraa dura kanan hojjechaa ture yeroo dheeraa dura kanan godhe jechuu dandeessa. Fakkeenyaaf asirratti maal jedha? A long time ago dinosaurs lived on the earth jedha. A long time ago dinosaurs lived on the earth jedha. Maal jechuudha kun? Daayinoosarii yeroo dheeraa dura lafa kanarra jiraatee ture. Yeroo dheeraa dura jechuudha. Long jechuun dheeraadhaa miti. Taayimiin yeroodha. Egoo yoo jennu immoo wanta darbe tokko agarsiisuudhaaf asirratti kan fayyadamu. Yeroo dheeraa dura. A long time ago. A long time ago yoo jennu yeroo dheeraa dura kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Baay'ee bareeda. Kan ammoo warroonni haaraa taatan irraanfatinaa ishii join godhaa, subscribe godhaa jechuudha. Inni biraa immoo direct barachuu barbaaddanii nu dubbisuu dandeessan lakkoofsa keenyan jechuudha. Sana booda ni barattu. Amma immoo kan biraatti itti fufna. Day after day. Tuniillee haaraadhaa miti? Day after day. Wanta tokko amma isin guyyaa guyyaadhaan godhuu barbaada. Guyyaa guyyaadhaan mana barumsaa nan deema. Guyyaa guyyaadhaan nafa koo nan dhiqadha. Guyyaa guyyaadhaan as nan guyyaa guyyaadhaan kan jedhu kana akkamitti jettan jechuudha. Day after day. Day after day. Salphaadha. Day ni beektaniitu baay'een keessan day ni beektan. Jidduma ishee after galchitanii sana booda day after day. Fakkeenyaaf he studies English day after day. Like you akka keessan kana jechuudha. Day after day. Guyyaa guyyaan inni maal godha? Afaan Ingiliffaa qo'ata. Inni guyyaa guyyaan Ingiliffaa qo'ata. He studies English day after day. He studies English day after day jedhaa jechuudha hordoftoota. Day after day jechuun maal jechuudha? Natti himame guyyaa guyyaan baay'ee cimoo. Okay, bareeda. Kan itti aanu immoo a lot of jedha. A lot of. A lot of jechuun maal jechuu isinitti fakkaata? Baay'ee yookaan hedduu. Maal jechuudha? A lot of jechuun a lot of jedhame baay'ee gaariidha. A lot of maal jechuudha? Baay'ee yookaan hedduu jechuudha. Fakkeenyaan ilaallaa. The millionaire has a lot of money jedha. The millionaire has a lot of money. Miliyeenarichi qarshii hedduu qaba. Of course, miliyeenariin qarshii hedduu qaba. Sirriidha. The millionaire has a lot of money. Miliyeenarichi qarshii hedduu qaba. Miliyeenarii maali? Inni beekamaadha jechuu dandeessa. Yeroo tokko tokko qarshiinis maaliin fakkeenyaaf namoonni mana garaagaraa konkolaataa garaagaraa qabanitoo qarshii akkanatti birrii kan jennu kana jechuudha. Of biraa immoo qabaachuu baachuu danda'an. Wanta akkasiitiin amma asirratti immoo kan jiru maalidhaani? The millionaire has miliyeenarichi qarshii hedduu qaba. A lot of, he has what? A lot of money. He has a lot of money. Kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Very good. Maal jedhaa? Maal jedhaa? A lot of. Maal jechuudha? Baay'ee yookaan hedduu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Inni biraa immoo for the first time. For the first time. For the first time. For the first time jechuun maal jechuudha? Yeroo jalqabaaf. For the first time. For jedhamee na oli? For the first time. For the first time. Yeroo jalqabaaf. Yeroo jalqabaaf jechuudha. Maal jechuudha? Today amma fakkeenya yoo ilaallu today I made a video for the first time jedha. Today I made a video for the first time. Har'a yeroo jalqabaaf viidiyoo hojjedhe. Har'a yeroo jalqabaaf viidiyoo hojjedhe. Maal jechuudha? Today I made a video for the first time.
isinillee viidiyoo yuutuubii maal kanarratti mee hojjedhaa dhugaan isiniin jedha. Amma fakkeenya amma namoonni iskilii garaagaraa qabdan dandeettii garaagaraa qabdan ni jirtan yuutuubii maaliif hin hojjetu? Akkaataa isaa jechuudha. Keessattuu warroonni biyya alaa jirtanii intarneetii aksesii qabdan hojjedhaa. Fakkeenyaaf warroonni fakkeenya nyaata bilcheessuu maal kanallee dandeessan isaayyuu riikardi gootanii sana booda immoo yaada namaaf sheer gochuu warri dandeessan warroonni dubbisa garaagaraa dubbistan yuutuubii irratti sheer godhaa qarshii argachuu danda'a. Akka barnootaatii miti tokko amma barnoota irratti of course viyuu baay'ee waan hin arganneef baay'ee qarshii jenereet gochuu baachuu dandeessan. Warroonni wanta akka nama bashannansiisuu iskilii qabdan itti fayyadamaa sooshaal miidiyaa kanarratti keessatti yuutuubii irratti jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Kanaaf wal gargaarraa yaa'u sa'aatii yoon argadhu wanta sin rakkise nutti himaa anillee waa'ee yuutuubii waan baay'een beeka waan ta'eef na gaafachuu dandeessan. Okay. Inni biraa immoo a pair of jedha. A pair of jechuun cimdii tokko jechuudha. Wanta lama wanta wal qabatee jiru wanta lama jechuudha. We call that a pair of. A pair of fakkeenya wanta akkamii isinitti fakkaata? Fakkeenyaaf kaalsiyoo bitu lamaa miti garuu tokko jedhama. Lama. Kophee yoo bitus kophee lama bita. Cimdii tokko bita. Tokko jenna garuu kophee tokko jenna garuu lama walitti qabna. Pairidha jechuudha. A pair of kan jennu wantoota akkasiisanii jechuudha. Wantoota waliin lama ta'aniitu deeman jechuudha yeroo baay'ee. Fakkeenyaaf manatsiree yookaan ammoo maalidha? Agartuu godhatu namni ija lamaan irratti godhata. Tokko qofaa miti jechuudha. Pairidha jechuudha. Wanta akka cimdii jechuudha. Fakkeenya ilaala. Dura a pair of jedhame a pair of maal jechuudha? Cimdii tokko jechuudha. Very good. Fakkeenya ilaallu he is wearing a pair of glasses. He is wearing a pair of glasses jedha. A pair of glasses. Maal godhate? Inni agartuu cimdii tokko godhateera kan jedhu agarsiisa. Inni biraa immoo okay. From now on jedha. From now on amma kaasee yookaan ammaa kaasee from now on jechuun ammaa kaasee jechuudha. From now on ammaa kaasee fakkeenya ni ilaallu. Amma wanta wayii haasa'uu barbaadu. Ammaa kaasee an achi dhaquun barbaadu. Ammaa kaasee an as deemuun barbaadu. Ammaa kaasee from now jettanii too fakkeenyota isin fudhachuu qabdan jechuudha. Okay, the first example here. From now on I will wake up early every day. From now on I will wake up early every day. Ammaa kaasee guyyaa guyyaan ganamaan hin ka'a. Barattoonni amma yeroo baay'ee akkana jennaamti. Wanti hin jennu malee hin hojjennu malee akkasitti. From now on I will wake up early every day. Ammarraa kaasee guyyaa guyyaan ganamaan hin ka'a kan jettudha jechuudha. Isheen biraa immoo maal jetti? So far. So far jechuun immoo hamma yoonaatti jechuudha. Hamma yoonaatti so far yookaan amma ammaatti bareeda jira. Hamma ammaatti akkana jechuu barbaadan so far jettanii jechuudha. Sirriitti hubadhaa barattoota namoonni barachaa jirtan jechuudha. Hamma ammaa turuu keessaniyyuu dedikeeshinii keessan agarsiisaa jabaadha. Ni bartu, ni barra sirriitti yoo waliin wanti jenne jechuudha. Amma immoo viidiyoo itti aanu irratti immoo jechuudha karaalee afaan Ingiliffaa ittiin barannu karaalee ittiin yaadnu isinitti himaa jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin yaaduu dandeenyu sammuu keenyan jechuudha. Akkamitti afaan Ingiliffaa keenya sammuu keenya keessatti seessinu tiippiiwwan bareeda kaayyoo keessan bira isin ga'uu danda'an isinitti hima. I have learned 10 new words so far jedha fakkeenya asii oolaa. I have learned 10 new words so far. Hamma ammaatti jechoota haaraa 10 bareera. Hamma ammaatti bareera yoo jennu I have learned 10 new words jechoota haaraa 10. 10 jechuun 10 new words jecha haaraadha. So far hamma ammaatti jechuudha. Kana baay'ee akka irraa fayyadamtan abdiin qabamee jechoota aga ammaa baranne kanneen keessaa jechuudha fayyadamaa toomee hamma dandeessan isin jalaa caccabuu maalaa jedhu koomentii irratti mee wanti jedha seentensii tokko ijaara yookaan hima ittiin ijaara jechoota akkamii all of a sudden ta'uu danda'a, a couple of, as soon as possible, a long time ago, day after day, a lot of, for the first time, a pair of, from now on, so far kan jedhaman kana fayyadamaa toomee koomentii irratti barreessaami isinifan laala barreessa yaala warroonni jalqabarraa dhaabaa caadaa ABCD irraa
barachuu barbaadan na dubbisuu dandeessanii sooshaal miidiyaa keenya hundaan iyyuu jechuudha. Ammaaf